درسي تربفة برنوتة سيرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنوتة سيرة متدرين كنيا راه وائي مشركتوني مسلموت عزبوا كان جدوتا تركان فيلي إسان اتين دعوات أبو دافودتا تران كيسا إني اتئانو مسلموت عزبود قافا مسلموت عزبود تكأن وانتوني إسان حجتا تران وان قلبي نما باتشو هندن ديني تري أكا فكينيات كان جلقبا بلال بن رباح رضي الله عنه قربا أمية بن خلف تري يروسنا كيسا أميان فنيو مرمى بلال اتهدي دائما اتكننان اتين تبعتو تران يروكنا كيسا بلال أحد جداتي كان إني إسان أكس الزباني يرو لفتي هو كتان يوكي لغال لفجرو هو قبي جدو أمو جيساني أچرج إبساني أغا قد فوداني الركاهانيتو الزباتران حالا كان كيسا تسمال جدوني أكنت الزبامون كهن نابتو يوكي محمد اتكفرتا يوكي اندوتا هنگا كانت لكانت الزبامتو محمد اتكفرتا لا تفعزا واقفتو ملس إسنو جداني أكسيت الزباتران وتو أكرت جرانو قافتك أبو بكر رضي الله عنه جرب ردربو في بلال بتيتو بلسة تاسس نمني عامر بن فهيرا جدامو الزبامات رحم أفولالي وان دبتو ولي ولالو توكو نمني أبو فكيها جدام مكانسا أفلحي جداما إني كوني بني أزدي جداما ورجل أمانيف مولاتو يوكين التقاما جراتو باقي الزباتو رانسا كانس قاف لفتي ولا كيسا قوياتا وفوداني لفجر رجات بهانيتو ميلا سات سبيلا هداني ركساني باقي الزباتي كنتوران إسا كان الرس أقار ركاني أكن يسي أجين سوچوني أقار ركاني الزباتوران قاف أقار ركاني ترسيسان هم وانجد ولالو توكو يوكين وانتني جدو هركابدو توكو أكسيتو تو الزبامو قدان ساقر حبشا وكين هجرا حبشا لما فات قداني تره يروت توكو فنيود آن هداني eenyuun abu fukayhaa jechuudha funjoodhaan hidhanii lafarra harkisanii geessanii bakkeetti gatanii hudhanii waan inni du'e se'anii gatanii turan booda achi fooyya'e Abu Bakri ammas bira darbuu dhufee argee bitee bilisa taasise Khabbaab ibn al-Aratti kan jedhamu yeroo jaahiliyyaa keessa booji'amee ture Ummi Anmar binti Sibaa al-Khuzaa'iyyaa kan jedhamtutu isa bittee turte خباب بن الأرات جيتشا نمومان سا أوغيسا سبيلا توري أوغيسا سبيلا وان توريف مالغور أني الزبات رنغافني مسلمتو سبيلا إبدا كيستي بوبا دي متجر دوغدا سارة كيستي يوكي محمد تكفرتا يوكي نمو أكسمت الزبام تجتي إسا الزبات تورت كون أمو إساف إيمان دبلو ملي دوبتي سندي بسني قريشونيس يوكي مشركتوني ورّكانيس إسا الزباتران مرمى ساقر توقت جلسو متا سابوتو إبدا كيسة تدربو أكنين سوچوني أغافو داني ركاني هماني أفوالالو توقو الزباني تران غربتين زنيرة جدامتو غربتي بيا روميتي رفته توقو دا مسلمتات إسيس ربي وإيديني ربي كناف جيش أتو الزباني إجيسي جامي gaafa ijjisii jaamu maal jedhaniin taabota laatii fi uzzaa jedhamutu simiidhe yookiin ammoo akkati jaamtu si godhe atitti kafartee jennaan jedhanii dubbatan san booda lakki rabbiin kakadhe waan tokko nan goone warri kun rabbitu waan fedhe godha yoo barbaade na fayyisaa jetteen boromtamuusaa rabbiin ija ishee deebiseef jarrammoo muhammadtu sihrii godhee akkasiin fayyitu taasisee jedhan warroota azzabaman keessaa inni biraanii ummu abiis kan jedhamtudha ummu abiis garbittii banii zuhuraa turte aswad ibn abdi yaguus nama jedhamutu isii azzabaa ture
diina ergamaa rabbii isa cimaa fi warra ergamaa rabbiitti qishinaa godhurraati ture. akkasuma jaariyaa dubartittiin Amr ibn Mu'ammal jedhamtu bani Adiyya kan ta'e akkas muslima taatee turte. Umar ibn al-Khattab baay'ee si azzaba ture. yeroo sana shirkii keessa jira. ni reebaani baay'isee ishee reebaa. achi booda boqochuuf gaafa ishee dhiisu akkana jedhaan, ani ufumaa kootii nuffee dadhabeen si dhiise malee sin dhiisuu jedhaaniin sirreeba malee. isheen ammoo akka manatti gochaa jirtu kana rabbiin keessatti godha jetteeti itti dubbatti ture. dubartoota muslima ta'anii azzabaman hedduutu jiru. isaan keessaa kanneen akka Nahadiyyaa, intala Sheefaa, jarri kun lamaan bani Abdiddaar keessa turani. isaan kanas Abu Bakr radiyallahu anhu bitee isaan bilisoomse. akkuma Bilaaliin, Amir ibn Fuhayraa, Abu Fukayhaa bilisoomsee turetti. abbaansaa Abu Quhaafaan, abbaan Abu Bakrii jechuudha. Abu Quhaafaan itti dheekkama ture. ati namoota dadadhaboo nama humna hin qabne bittee bilisa baasta. otuu nama humna qabu bittee bilisa baasta ta'eeti namoonni kun sirraa deebisu turanii, roorroo Qureeshoonni sirraan gahaa jiranu sirraa deebisu turanii jedheetitti dheekkama ture. Abu Bakr radiyallahu anhu akkana jedhaan, ani rabbirraa argachuun barbaadaa malee ani humna isaanirraa argachuuf miti jedheen. rabbiin waan isa faarsu qur'aana waan isa faarsee diina isaa arrabsu ammoo buusee fi akkana jedhaan, fa'anzartukum naaran talazza, isinin sodaachisa ibidda gubduu taate sanaan, laa yaslaahaa illa al-ashqaa, ibidda kana kan seenu hin jiru nama hongaa'e malee. isa sobsiisee irraa garagale sanatu ibidda boba'aa ta'e kana seenaa jedheen. kana jechuun kan barbaade rabbiin Umayyata ibn Khalafii fi nama amala isaa qabudha. ibidda kanarraa fageessuu ta'a nama rabbii isaa sodaatee qabeenya isaa qulqulleesse sadaqaa kennate. namni tokkoyyuu galata isarraa qabaatee galata sana deebisuuf miti, fuula rabbiirraa barbaaduuf jecha kan godhe sana rabbiin ibiddarraa fageessuu ta'a. innis ammoo ganaa waan rabbiin isaa kennu jaalataa jedheen. kana jechuun ammoo Abu Bakri baaneetii jedhama. Abu Bakrii fi nama garboota bilisoomse sahaabota irraa warra karaa khayriirra akkasitti ture dubbachuu barbaadeetii jedhama. kan biraa Ammaar ibn Yaasir fi haadha isaa akkasumas abbaa isaati. jarri kun gosa galaa Banii Makhzuum jedhamu. Banii Makhzuum yookiin warra Makhzuum warra jedhamanitti gosa galanii turan. Banii Makhzuum ammoo gosa Abu Jahal ture. Abu Jahal mataa jaraati. gaafa jarri kun sadan muslima ta'an jara fuudheeti lafa gubaatti yookiin diida aduu keessatti baasee isaan azzaba ture. ergamaan rabbii jara bira darbuu dhufee akkana jedhaan, yaa maatii Yaasir obsaa, wareegni keessa yookiin beellamni keessan jannata. yaa rabbii warra aali Yaasir kanaaf aali Yaasiriif yaa rabbii araarama godhii jedhanii du'aayii kadhatu turan. Yaasir abbaan Ammaar Yaasir ibn Aamir ibn Maalik al-Ansi jedhama. otuu azzabamaa jiruu du'e. haati Ammaar isin Sumayyata binti Khayyaat jedhamti. mawlaatu Abi Hudhayfata al-Makhzuumii turte. yaani jara kanaafi jaartii guddoo dadhabduu turte. Abu Jahal qaama saala ishee waraanee ishii ajjeese. dubartii keessaa jalqaba nama islimnaa irratti du'ee taate seenaan isii galmeesse. Ammaar ammoo azaabni isaanis irraan gahan baay'ee itti ulfaatee ture. takka kootii sibiilaa itti uwwisanii isa azzabu, takka dhagaa laphee isaarra kaa'u, takka bishaan keessa gadi cuuphu. hammanni arraba isaatiin waan jarri barbaadan jedhu tokkotti akkas azzaban. yookiin ni kafarta, taabota keenya faarsita, yookiin ammoo akkasitti azzabamtaa jedhaniin. haala kanaan ture booda rabbiin qur'aana buuseef gaafanni waan jaratti tolu dubbatu. man kafara billaahi min bacdi iimaanihi, namni eega amanee booda rabbitti kafare
nama dirqisiifame yoo ta'e malee otuu qalbiin isaa iimaanarra jiru dirqisiifame jecha kufrii dubbate yoo ta'e malee warri kafaree walaakin man sharaha bilkufri sadran namni laphee isaa kufritti bal'isee akkasiin yaani keessuma isaatiin fudhatee waan kufrii dubbate dallansuun rabbii isarra haa jiraatu azaabni cimaatu isaaf jira jedhee dubbate rabbiin. Waa'in Ammaar kuni bakka baay'eetti nama barbaachisa barnoota isa kana sirriitti hubachuun gaarii ta'a. Ammaar bakka kanatti maal akka kitaabolee kaan keessatti dubbatu ergama rabbii bira dhufee baay'ee gaddee boohee itti watwaatee ture. Maaliif jennaani waan isaanitti toluun dubbadhe taabota isaaniin faarsee jedheen. Yeroo sana keessa qalbiin kee islimnaarra jira moo akkami jennaan islimnaarratti jira qalbiin koo afaanumaanan akka isaan maatii koo naa dhiisanuuf jedhee tan akkas godhee jedhee dubbata. Sana booda rabbiin ragaa waan qalbii isaa keessa jiru ibsuuf isa kana buuse. Namni otuu qalbiin isaa iimaanarra jiru rakkifamee azabamee dirqisiifamee waan akkasii godhe iimaanni isaa jalaan badu jaalatee miti waan jedhamutu asirratti ka'a. Gama biraa namni Mus'ab ibn Umayr jedhamu sooressa akkamii ture gaafa inni islimnaatti galu haati isa deesse nyaataaf dhugaatii dhoowwattee manaa isa ariite rakkatee akka bofaatti gogaan isaa irraa ba'e yookiin coraan isaa irraa ba'e. Gama biraa Suheeb ibn Sinaan Ruumii namni jedhamus baay'ee azabamee hamma of wallaaluu taasifame. Akkasuma Uthmaan ibn Affaan wasiillisaa azzabaanii ture jibbaa yookiin saleenii itti maree achi booda aaratti aarsee isa azzabaa ture. Abu Bakr radiyallahu anhu Abu Bakr Siddiqii fi Xalhatu ibn Ubaydillaahi yookiin ammoo Uthmaan ibn Ubaydillaahi jedhama. Jarre kana walitti qabee namni Nawfal ibn Khuwaylid al-Adawii jedhamu isaaniin azzabaa ture. Walitti jara hidhee jara kana lamaan walitti hidhee salaatarraa jara dhowwaa ture. Jarri tole jedhanii waan inni jechuu barbaade hin jenne. Booda kanuma jarri hiikkatanii bahanii yaani hiikkatanii salaataa jiran jara arge. Jarri kun lamaan Abu Bakrii fi Xalhata ibn Ubaydillah yookiin Uthmaan ibn Ubaydillaahin warra hiriyaa lamaan yookiin ximdii lamaan warra walitti hidhame yookiin warra walitti qindeeffame jedhamaniiti kan beekaman. Abu Jahal yeroo nam tokko muslima ta'uu dhagahe namni muslima ta'eera jechuu yeroo dhagahu namni sun nama kabaja qabu nama namni isarraa ittisu jira yoo ta'e dhaqee doorsisee xinneessee sodaachisee biraa deebi'a. Yoo namni sun dadhabaa ta'e ammoo yookiin ammoo nama fira hin qabne nama humna hin qabne yoo ta'e ammoo ni reeba. Kanarraa nam tokko gara islimnaatti galee hin hafu yoo miidhaa akkasii irraan ga'an malee jechuudha. Inni kun isa kan biraarra tokko tokkoon rakkoo irraan ga'uudha waan ta'eef baay'ee isaaniif mijaa'aa ture gaa musliimoonnis baay'ee rakkafamaa turan. Roorroon akkasitti jarri kun dadhaboota muslima irraan gahan akkuma waliigalaatti muslima irraan gahaa turanidha. Namni muslima ta'e warra gurguddaa keessaa yookiin warra kabaja qabu warra ulfina qabu keessaa yoo muslima ta'e namni sodaachifama malee namoota hiriyaa isaanii ta'an umriidhaan isaanii walgitantu rakkisa malee namoonni warri kaan ittiin dhihaatan ture. Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam ammoo nama kabaja qabu nama ulfina guddaa qabu kan nama sodaachisan ture namummaan isaanii akkasumattiin kanarraa ka'uutiin dabalata wasiilli isaanii ammoo Abu Xaalib isaaniin eega ture. Abu Xaalib nama kabaja qabu guddaadha isaan keessatti Bani Abdi Manaaf keessatti sadarkaa olaanaadha wanti inni godhee hin diigamu ture. Qurayshiin wantoota hojjette hunduma kanaan gaafa bakka isheen barbaaddu gahuu fi dhabu Abu Xaalib irra darbanii ergama Rabbii azzabuunis waan hin mijanneef waliigaltee gochuu qabnaa yaada jedhamu waliigalte. Sana booda kutaaleen namni muraasni Qurayshoota irraa kan ta'e Abi Xaalib bira deemanii akka inni ilma wasiila isaa dhowwu itti dubbatanii kana jedhan. Ilma obboleessa kee ilma wasiila isaa ilma obboleessa isaa jechuudha afwan Abu Xaalib. Ilma obboleessa kee taabota keenya nu jalaa arrabse amantii keenya mudaarra kaa'e namoota warra bebbeekaadha jedhaman gowwaa godhee lakkaa'e.
abbootii keenyaan karaarran jiran jal'atanii jiru jedhee jira. Daangaa nutti darbeera nurraa dhowwi yookaan immoo nuuf isa gidduu walitti gadhiisi sirraa deebisnaayi jedhaniin. Abu Xaalib dubbiidhuma lallaafaa haasa'ee akka isaan gammadan goggodheetuma of biraa geggeesse. Egaan Abu Xaalib isaanumaan amantii tokkorra jira waan ta'eef geggeessee Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam hojii isaanii itti fufan. Qurayshoonni haala jiru gaafa ilaaltu baay'ee obsuu hin dandeenye. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam da'waa isaanii itti fufaa jiru. Abi Xaalib ammoo akkuma jirutti rakkoo isaan irraan gaan irraa ittisuudhaa duubatti hin jenne. Abu Xaalib haala kanarra jiraachuu isaanii gaafa argitu Qurayshiin Abu Xaalib bira deemte akkana jetteen, ati umriidhaan nu keessaa hangafa, kabaja qabda, si kabajna, si dhowwisiin jennee turre, ilma boleessa keetii kana dhowwisiin jennee turre, kana caalaa akka taabonni keenya arrabsamuu hin obsi dandeenyeen obsinu, beekaan keenya wallaalaa akka jedhamu, akkasumas akka mudaan irra kaa'amu hin barbaannu, yookiin nurraa dhowwi yookiin walitti nu gadhiisii jedhanii akkuma duraa ammas doorsisa cimaa kennanii fi deebi'an. Yaadi kun amma Abu Xaalibitti ulfaate jennaan Nabi Muhammadin alayhi salaatu wassalaam waamanii maal jedhaniin, anumaa fi of qofarratti gabaabbadhuuti ba'aa warra kanaatti nan galchinii jedhanii yaalma koo jedhanitti dubbatani. Abu Xaalibtu ergamaa rabbiitti dubbata. Rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam gaafa yaada Abu Xaalib dadhabaa ta'uu argan akkana jedhan, yaa wasiila koo jedhaniin, rabbiin kakadhe otuu aduun harka koo mirgaa keessa kaa'ame jiinii harka koo bitaa keessa kaa'ame amantii kana yookiin diinii kana hamma rabbiin ifa baasutti yookiin hamma du'utti hin dhiisuu jedhanii boohanii jedha. San booda Abu Xaalib baay'ee qalbiinsaa garaan isaa laafte, yaa ilma obboleessa kootii waan sitti tole hojjedhu abadan namatti dabarsee siin kennuutii jennaan. Sana booda Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam ammas daawaa isaanitti fufan. Qurayshiin tooftaan isiin ammas fayyadamte fiixa baasuu gaafa dadhabu ammas tarkaanfii biraatti dabarte. Tarkaanfiin ittaanu waanuma nama ajaa'ibuu jedhameeti kan barreeffame seenaa keessatti. Booda Abu Xaalib ilma obboleessa isaanii tumsaa bira dhaabbataa duuba jechaan jiru. Kana jechuun ammoo nurraa garagalee ilma obboleessa isaa bira dhaabbachuusaa agarsiisa. Kana waan ta'eefi tooftaa biraa yaaduu qabnaa waan jedhamu kaasanii tooftaa biraa jalqaban. Achi ka'anii nama gurbaa Umaarata ibn al-Waliid ibn sayyidi shabaabihim, nama Umaarata ibn al-Waliid nama jedhamu jara keessaa baay'ee bareedaa jedhama. Gurbaa Qurayshoota keessaa gurbaa baay'ee bareedu, obboleessa Khaalid ibn al-Waliid ta'a. Baay'ee bareedu fuudhanii fidanii Abi Xaalibitti fidaniiti maal jedhaniin, mucaa kana fudhadhu, gumaan isaas kan keetii, tumsi isaas kan keetii, akkuma mucaa keetii godhuuti. Yoo du'e situ gumaa isaa fudhata yookaan ammoo si bira dhaabbatee si eega, kana fudhadhu, ilmoo taasifadhu, ilma wasiila ilma obboleessa keetii Muhammadin nutti kenni. Maaliif jennaan amantii keessa faallaa deeme, amantii abbaa keessa faallaa deeme, ummata keenya addaan facaase, beekaa keenya wallaalaa godhe, ni ajjeefnaa, maal nam tokko fudhattee nam tokko nuu kennuudha, maaluma rakkina qaba kuni jedhanii gaafatan. Abu Xaalib akkana jedheen, innis natti gatii na dhoofsisaa jirtan kun waan fokkataadha jedheen. Nama dhiba, isin ilma keessan natti kennitanii jennaanan isiniif qallaba, ilmaan koo immoo fuutanii ajjeeftu, kun waan yoomiyyuu ta'uu hin dandeenye jedhaaniin. Ammas Qurayshoonni tarkaanfii isa kanarrattis ni fashalte. Gaafa fashaltu ergamaa rabbi irratti roorrisuu eegalan, miidhuu rakkisuu eegalan. Ergamaan rabbii kabajamaa namaa ture, nama namni salphaan itti dhiyaatu miti, nama ulfina qabudha, nama gaaddidduu guddaa qabu turani.
haa ta'u malee yeroo kanas warruma gurguddaa warruma dura bu'oota biyyaatu rakkisaa ture malee namoonni warri jaleen rakkisaaniin turre sa'aatii kanatti. namoonni warri ergamaa rabbii rakkisaa turan keessaa inni tokko Abu Lahab, Hakam ibn Abil Aas ibn Umayya, عقبة بن أبي معيط، عدي بن حمراء الثقفي، ابن الأصدى الهذلي فاتري. جركن الله ساتي دلو هولا فوداني الركاو يروني صلاة akkasumas yeroo distiin yookiin okkoteen biddarra kaa'amee wanti nyaataa qophaa'u ka'utti geessanii keessa buusu. Ergamaan rabbii mukaan fuudhee baheeti waan sana fuudhee fuuldura barri isaanii geesse yaa namaa yaa banii abdi manaaf maal owwallummaan keessan kun maaliif akkas gootu jedhaaniin san booda karaa irratti gata. Umayyata ibnu Khalaf gaafa ergamaa rabbii argu ni arrabsaan mul'iseetuma yookiin ija isaatiin saraqa yookiin ammoo aybii irra kaa'a mudaa irra kaa'etii isaanii rakkisa ture. obboleessi isaa Ubayy ibn Khalaf ammoo Muhammadiin akkas jedhee Muhammadiin alayhi salaatu wassalaam akkas jedhee sodaachisa ture. yaa Muhammad ani farda tokkoon qaba yookiin wallaanaan jira guyyaa guyyaatti nyaata akkasii kenneefi wallaana yaabbadheen ittiin si ajjeesaa jedhee sodaachisa ture. hatta ergamaan rabbii booda obsa dhabanii natu si ajjeesa yoo rabbi jedhaniin yawma uhudii yaa gaafa lola uhudiidha ajjeesaniin. waan inni hojjete keessaa Ubayy ibn Khalaf lafee tortore lafaa fuudhee fideeti sukkuumee yookiin bulleessee fuula ergamaa rabbiitti afuufa. maal jechuudha kana jechuun namni eega du'ee booda qabriidhaa kaafama jettaayi hin sobda kanatu waaqa lubbuu godhatee dhufaa oduu keessoba malee jedheeti kanaan sobsiisa ture. Uqbata ibn Abi Mu'ayt ergamaa rabbii bira taa'ee gaaf tokko dubbii isaanii dhaggeeffatee ture. hiriyaansaa yookiin dubbiin kun kan Uqbata ibn Abi Mu'ayt akkas godhe kun Ubayy bira dhaqee qaqqabe. Ubayy hiriyaasaa ture. baay'ee itti komatee itti dallanee itti dheekkamee maal jedhaani Uqbaatti dallanee jechuudha. Ubayyitu itti dheekkama. dhaqxee fuula Nabi Muhammaditti tufuu qabdaa jedheen dhaqee itti tufe. yaani fuula isaanii itti tufe jechuudha. laakiin gororri deebi'ee isarra bu'ee jedhama. inni asii achi tufu kun fuuluma isaatti as deebise rabbiin jechuudha. Abu Lahab ammoo diinummaan isaa yeroo jalqaba Nabi Muhammad da'awaa gochuu jalqabarraa ka'eeti kan inni cime. amma keessa bahee waa hundumaa keessa bahee maal ta'e ture Utbaa fi Uteybaan jarri kun lamaan ilma Abi Lahab turani. ijoolleen ergamaa rabbii lama ijoollee jara kana jala jiru. Intalli durbaa Ruqayyaa fi Ummu Kulthum jara kana lamaan tokko fuudhee jira ture. maal jedha Abu Lahab kun mataan koo isinirratti harama yookiin aniif isin walirratti harama mucaa Muhammad ijoollee Muhammad gadhiistan malee jedhaaniin. haati isaanis akkas jettiin yookiin haati manaan Abu Lahab jechuudha. sana booda jarri kunis gadhiisanii sababiin gadhiisaa fidu jarri kun amantii keenya dhiisteetti mucaansaa kanaaf gadhiifamuu qabdii jedhanii gadhiisiseen jireenya akkasitti diigan jechuudha. haati manaan Abi Lahab isheen Ummu Jamiil jedhamti Arwaa binti Harbi kan jedhamtu jechuudha. isheenis aduwwii cimtuu diina cimtuudha yoo ergamaa rabbii irrattis da'awaa irrattis damee qoraatti fuutee karaarra buuftee akka ergamaa rabbiis ta'e akkasumas sahaabonni akka itti waraanamaniif azzabaa turte. gaaf tokko akka rabbiin qur'aana tabbat yadaa Abi Lahabiin jedhu buuse dhageesseetu dhagaa fudhattee ergamaa rabbii barbaaduutti kaate. akka rabbiin akkas jedhee Abaa Lahabii fi ishee walitti abaare yookiin arrabse yookiin maalummaa isaanii ibse kana gaafa dhageessu dhagaa fudhattee deemte. ergamaa rabbii otuu barbaaddu Abu Bakrii wajjin taa'u turanii ergamaa rabbii Kaabaa bira. rabbiin akka isheen ergamaa rabbii arguu hin dandeenye taasise rabbiin in argine Abu Bakritti dhaqxeeti saahibni kee eessa jira hiriyaan kee na arrabsa jechuun dhagahe otuun nan argateeti silaa dhagaa kanaanan afaan isaa rukutaa jettee aniyyuu wallistuudha anumti wallistuudha akkasittiin isa arrabsa jette.
مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا جتين نما مزمم جدامو فالسنه وان الندبت وان أججسا دين أمانتيساس جبيني جتين إذا كانت تنسي وان بايتو جدام سكنا وجه والقبسيسي رسول ربي عليه الصلاة والسلام ربين الرب قريشيد أنا الرادي بسجداني أكس يتيتو ما ديبي تبود أبو بكر رضي الله عنه يا إرقما ربي سيرقتيتي مو جداني قافنا لكي ربين إجسين الراك أبينا أرقيني جدانين يروكنا كيسا وانت قريشوني اتيني أزا إرقما ربي قدانو جتشا إرقما ربي تي مزمم جدو كان توري بكا محمد جدامو إسان مسمم مذمم جتشون الرب سما جتشون محمد جتشون مو فارفما جتشون سريسا isa kana faallaa isaati kan isaan moggaasan rabbiini arraba qurayshiin irraa deebisee jarri muzammamiin arrabsu ani ammoo muhammadii jedhanii dubbatu nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam akhnas ibn shariik الثقفين ergamaa rabbii baay'ee rakkisa ture abu jahal akka waan itti gaafatamummaa hunda isaa fudhateeti abu lahab jechuudha ديني ربي را نما ديبسو كيست akka waan itti gaafatamummaa hunda fudhateeti nabi muhammadin baay'ee rakkisa ture salaata irraa dhowwa ture isumayyuu waan akkasiin hojjedhe jedhee fokkora dhaadata ergamaa rabbitti amma jabeessu tokko gaaf tokko isaanii salaatu argee salaata irraa dhowwe hudha isaanii qabee isaan rakkise yaani rakkisnaan رسول ربي عليه الصلاة والسلام كما بودا غافا آرو مرمى ساقبه يعني ويا مرمى أبو لهب قبيتو أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى سيوية بديسة سيف جرى يوكين إبدة سيف جرى يا أبو لهب جريت تفكره سنبودا أبو لهب مال جدا ندور سيستاي جرينين يا محمد ندور سيفتا سيستاي ربينك نندندي سني لمتاتني أني nama biyya kana keessatti cimaa namaatii nan dandeessan jedhee fokkoraa ture gaaf tokko hiriyoota isaatiin akkana jedha abu lahab otuu isin jirtanii muhammad fuuldura keessanitti dhufee mataa isaa lafatti rigaayii jedhanii gaafataniin eeyyootuma akkasitti jirruutii jennaan otuu ana ta'eetii morma saarraan ejjedha laatiif uzzaadhaan kakadhe otuun anaa jiruuti inni akkas godha ta'e morma saarraan ejjedhan ture malee abadan kana godheen deebi'uu jedhaan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam dhufan otuunni rasuulli rabbi otuunni salaataa jiru dhufa namichi kun yeroo kana akkama waadaa galee sana dhaqee mormarra jedhee yeroo asii achi deemu kanuma nachi of duuba deemaa as deebi'u harkaan waa ofirraa ittisu arganii hiriyoonni isaa warri taa'anii ilaalaa jiran maal taate yaa abal hakam jedhanii gaafannaan gidduu koof gidduu isaa boolla ibiddaatu jira cinqii ta'etu jira akkasumas govlaa ta'etuun argaa jedhaaniin ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam booda maal jedhaniin osoo natti dhiyaateera ta'e maleekaan qaama isaa tokko tokkoon isa ciccirti ture jedhanii dubbatan namni oqbatamni abi mu'ayt jedhamu akkasuma ergamaa rabbi rakkisuudhaan baay'ee carraa argatee isaan miidhe gaaf tokko otuu ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam kaabaa biratti salaataa jiranii abu jahalii fi hiriyoonni isaas achuma taa'u kaabaa bira eenyutu dhaqee dilluu gaalaa fidee dugda ergamaa rabbi irra kaa'aa jedhanii dubbatan jarrimti yeroo inni salaataa jiru kanatti namni uqbatabnu abi mu'ayt jedhamu kun ka'ee hongaahaan namaa kasaaramaan xinnaataan dhaqee dilluu sana fidee hamma ergamaan rabbii sujuudii bu'anitti eegee gaafa isaan sujuuda bu'an dugda isaaniirra yookiin gateettii isaaniirra kaa'e ol jechuu dhiisanii achi torraan faaximaan dhuftee irraa fuutee gatte gaafa irra kaa'u kana itti kolfani achi jiganii as jiganii kolfani booda rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam mataa isaanii ol fuudhanii yaa rabbi qurayshoota kana narraa kaasi yaa rabbi qurayshoota qabii jedhanii du'aa itti kadhatan maqaa isaanii dhahanii itti kadhatan jarra immoo gaafa biyya sana keessatti du'aan kadhatamu akka taqabbalamu beeku waan ta'aniif baay'ee rifatanii san booda gaafa badriidhaa hundumti isaanii dhumanii warra akkas ta'an kun
namoonni gurguddoon ergamaa rabbii rakkisaa turan qishinaatti gochuudhaan beekaman nama shantu jiru. وليد بن المغيرة المخزومي، الأسود بن عبد يغوث الزهري، أبو زمعة الأسود بن عبد المطلب الأسدي، الحارس بن قيس الخزاعي، العاص بن وائل السهمي. جرى كانتو والرجبا إرقما ربي تكشنا قوشود أن بيكامي بود ربي نسيسان مال جدين إنا كفيناك المستهزئين ورقشنا ست قد ورست الناس ورسي الرب سكنا نتسيف قهاجد إنين بود ربي بلا أدى سان التبوسي إسان فته. الوليد بن وليد وقاد إرادورا تيوي إسا وراني تري وان تقيو إسا تنقامو تري سنة در. جبريل قافني اتأقاتي جدو بك سنة إيتاء ركبه باقي سركسه دوئه. أسود بن عبد يغوث أمو جبريل اتأقته وكين اتأقامه جنان مدان متاسا كيسان به وكين متاسا كيسان به كان ركبسته دوئه وكين سميته يتسطق جرام إيتاء دوئه كانان. الأسود بن عبد المطلب أمو قاف إرقما ربي إني ركسي جدو يا ربي إجانا كنا جامسي المسا إساها أجيس وكين المسا إسا ورانو جداني دعاء اتكارتني أكسو مقراتين إسا وراني إجيسا جامي المسا زمعا جدامو إسا وراني وكين إسا تدربتي إسا أجيس. حارس بن قيس كان جدامو أمو ماء الأسفر كان جدامو غراسا كيسا قبي garaasaa keessaa waan jiru yaaseeti yookiin madaan garaasaa keessaan bahee dhukkubsatee du'e. Aas ibn Waa'il qoraattii irra taa'ee san booda miila isaa keessa waraanee sababa kanaatiin summiin gara mataa isaatti ol yaa'ee kanaan du'e inninis. Kun egaa yaadannoo gabaabaa yookiin qabiyyee gabaabaa waa'ee akkaataa ergamaan rabbii yookiin sahaabonitti azaa godhaman kan ibsu ture. Kana booda tarkaanfii lamaan nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam dhimma da'awaatiif fudhatan keessaa kami kan jedhuun walitti hanga deebinutti. Haadaa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad.